Kennaa waan akkanaa gooteettee yaaddu. Haadha keetti immoo qabda malee namni haadha keetti himtee immoo namni biraa gaaf dhagee abbaa keenyatti himuu danda'a asas. Abbaan keenya immoo deebi'ee yoo karaa irratti nu arge nuun loluu danda'a. Nuun loluu danda'a deebi'ee immoo ishiidhaan loluu danda'a. Duraanuu ishiidhaan hin lola ture. Ati baatiin immoo ta'u dhaga'ee isumaan nu rukutuu danda'an. Amma baatiin nama nu tuqun jaalatu. Obboleessumti keenya nama nu tuqun jaalattu. Kennaa keessaayyuu eenyumtu akka tuqun barbaadu jechaadhaan. Otoo haadha keetti himuu qabdatis immoo haati kee tole isin jechuu dandeessi, lakkii jechuu dandeessi ishiinis. Mucaan immoo ati immoo akka barattuu cimtuudha. Innis immoo barataa cimoo ta'uu danda'a. Kilaasii keessatti barsiisan isin hin loluu danda'a. Kanaafuu kilaasii keessatti naaseenaa jechuun barbaada. Ay kilaasii keessatti haasawuu osoo hin taane nama barsiisaan beekta turte barsiisaan beektaa barsiisaan hundi wajjin biizii waan ta'eef bakka barsiisaan hundi wajjin ani waan bakka barsiisaan hundi na hojjisiisu nan dubbisaa waan ta'eef barsiisaan hundi na beeku ture beektaatis. Kanaafiyyuu barsiisaan odoo na dhagee baay'ee naan lola dhugaa rabbi. Barsiisaan odoo waa'ee kana hojjechuu koo na dhagee baay'ee naan lola. Gurbichi immoo na biraan hafu ture mana barumsaa keessa na wajjin naannaa bakka namni deemu hundi yeroo hunda yeroo boqonnaan wajjin deemaa yeroo intinaa yeroo maali misaadha yeroo gadi baanu na duukaa deemaa bakka yeroo hunda na duukaa deemaa ture. Innis immoo barsiisaan immoo kennaan waan akkanaa gootee yaadu barattuu cimtuudha yaada malee abbaa keenyatti yoo himne abbaan keenya haadha keenya ni lolaa nu loluu danda'a. Haati keenya immoo yoo itti himne kennaa waan akkasii gooti jettee yaaddu ishiinis. In baratteetti ishiin iddoo kaayyoo guddaa akka geenyuuf nu barbaaddi malee ishiin waan akkanaa akka goonu nu erguu hin barbaaddu ishiin. Kanaafuu innis barsiisaanis ni lola. Kennaan immoo barsiisaan akkana gootee yaadu. Qo'adhaafaa isiniin jira. Atiin qo'attaa barattuu cimtuudha. Innis immoo kilaasii keessatti akkasii barnoota kee dhabdee teessuu barbaade moo maaliif? Ay mucichi bakka duraan hin hordofa ture barnoota hin hordofa ture hin dubbatu ture gurbaan duraan baay'een dubbatu kilaasii keessatti. Garuu amma maal akka ta'e hin beekne bakka barnoota nan hordofa waan ta'eef barsiisaan nan hordofa waan ta'eef hin argaa yeroo mara gaafa barsiisaan kilaasii jiru bakka natti dubbata ani immoo barsiisaa dhaggeeffachuu dhiisee akkamitti akkanatti dubbannuu qabu dhugaadha immoo abbaan keenya osoo kana na dhagee baay'ee naan lola anis immoo haadha kootti himuudhaaf natti ulfaata akkamittiin kanatti makennaan barachuu deemtamoo waa'ee kanaa ta'uu deemtanaan jechuu dandeessi abbaan kootis immoo gaafa bakkeedhaa dhagee haadha kootiin hin barsiistamoo kana goota jedhanii kan duraan loluun irra itti dabalee loluu ni danda'a ammas ishee osoo hin ta'in immoo amma anaan illee loluu danda'a barachuu deemtamoo kan hojjechuu deemtanaan jedha anis immoo akkuma inni akkas naan jedhe kaayyoon koo baradhee bakka guddaa ga'uudha malee bakka dhiira wajjin dhaabbadhee haasawaa osoo hin taane baradhee bakka guddaa ga'uudha jedhee yaada ture. Amma obboleessumti keenya illee nu dhaga'e kennaan obboleettii kooti homaa ishiin gootu kennaan nama gaariidha barattuu cimtuudha homaa ishiin gootu himaa jiran. Amma dhaga'een haadha keenyatti hime haati keenya immoo kennaanumaan gootu mitiitti isaan hin loluu dandeessi isinis loluu dandeessi. Amma rakkoon amma atumaan goone na fakkaata garuus. Inni ati gizee barriidha dhaabatee faa gizee dhuftu kan seegee na bira fuudheessi deemudha miti. Yeroo mara balbala dura dhaabbatee na qabaa akka namni hin darbine na dhowwaa argitee turte miti tuyyuu. Guyyaa tokko wajjin deemaa jirra. Kennaa jedhee fiigee dhufee siqata. Maal ta'e kun jedheetumaan biraa deemee nyaata qophachuu deemu gara barumsa kootiin deema. Inni immoo ani bakka kilaasii keessatti ani mucaan barsiisaa na fakkaatu gizee hundumaa. Yuunifoormiin uffatu maal nufaan ta'eef barsiisaa na fakkaatan. Kennaa jedhee gaaf dhufu barsiisaa ishii jedheetumaan dhiistee biraa deemu bakka. Inni barataa haaraadha yuunifoormiin uffatu barsiisa waan jedhan naga'u sirma torbii kana immoo adduma ta'e yuunifoormiin uffatu barsiisan maal akka jedhu naga'u. Deebisii ta'ee akkuma ati jette kana obboleessi koo gaafa na dhagee obboleessi koo yaada akka obboleessa ishiitti wajjin deemti. Hiriyaa yaada akka obboleessa ishiitti isa jaalatti jedha malee kennaan hiriyaa baafattee hiriyaa qabdi mucaan kun waa'ee jaalalaa gaafachaa jira jedhee yaada ture obboleessi koo immoo osoo na dhagee
haadha kootti maa haati koo immoo sona dhageesse akkamitti kennaan na dhossite waan akkanaa gootin aan jettee haati koo baay'ee natti taa'uu dandeessi. Ani garuu haadha kootti nani man jedhan as sodaadha baay'ee sodaadha maal akka ta'e hin beeku. Kanaafiyyuu haadha kootti himuun qaba. Haadha kootti himuun qaban jedha. Ani immoo haati koon ta'uu gaafa naan jette bakka nan baradha barnoota koo nan baradha hin ta'achuun hin qaba. Garuu mucaan immoo baay'ee na jaalata ture. Siif jedhee nan du'a, siif jedhee ofan ajjeesa, siif jedhee riba dhabee jira maal godhu naan jedha. Yeroo mana barumsaa dhufe bakka gaafa mana barumsaa dhufe akkasuma naasaa bakka gaafa naasuu na gaddisiisa dhugaasaa na jaalata natti fakkaata garuu. Ijoollee kilaasni kennaan tuqna kan jedhan sana miti. Namni kennaatti bu'ee inni socho'aa ture. Namni kennaatti bu'ee namsee ishiin baaseedha dhugaa baay'ee sana jaalata bakka usuma nam ijoollee shamarranii wajjin nu deemee bakka ijoollee amma hiriyoota koo hiriyoonni dubartootaa jiru miti gaafa isaan biraa deemu iyyuu kennaatti buutanii rukuta qabiyyuu bakka akkan isaan wajjin hin deemu barbaadu. Yeroo maraa akkan isa wajjin naasuu barbaada akkan isa biraa dhabamu barbaadu. Bakka isa duukaa akka deemu barbaade. Ani garuu dhugaa isaan na jaalatan natti fakkaata. Ani garuu ammatti waa'ee jaalalaa waan tokko iyyuu hin beeku. Maaliifin bakka barnoota kooti kaayyoon koo baradhee bakka guddaa ga'udha. Inni immoo amma obboleessi keenyas hin beeka ture ni fakkaatisa. Gizee hundumaa maqaadhaan inni. Obboleessi keenya hin beeka garuu kennaa wajjiniin haasaa akkanaa qabu jedhee hin beeku. Garuu beekuu hin beeka kennaa wajjiniin akkanaa kennaa wajjiniin akkasii kennaa wajjiniin haasaa hiriyyummaa qabaa kennaa waa'ee jaalalaa gaafachaa jira jedhee hin beeku garuu hin beeka ture gurbicha hin beeka ture. Akkasiidha kanaafiyyuu amma rakkoon anarra hin jiru. Garuu ani bakka ammoo gochuu hin danda'u. Ani immoo yoon lubbuu koo nan baasaa siif jedhee nan du'aa siif jedhee maaliin godha naan jedhe bakka nan gaddaa fi keessa kootti nama rara ture malee. Waan biraa waan inni wajjin hin qabu miti. Anaaf jedhee gaafa du'u waaqayyo irratti sirrii miti. Waaqayyo irratti anaaf cubbuu ta'a. Kanaafiyyuu haadha koo gaafadhee haati koo gaafatuuni naan jette yoon isa jaalladhee nan jaalladha garuu bakka yoo ishiin tole jette nan jaalladha. Ani immoo barnoota koo dagachuun narra hin jiru. Barnoota koo akkuma duraan itti fufuun narra jira ture. Isa jaalladhe jedhee isa duukaa ta'uudhaaf barnoota koon dagadha akkasitti. Amma itti jaallattee jirta miti ati. Kanaafuu haadha kee gaafattee haati kee immoo otoo hin dhagahin taa'u ishii sirrii miti. Kennaan barattee galteettee yaadde malee kennaan waan akkanaa gooteettee yaaddu. Haadha keetti immoo qabda malee namni haadha keetti himtee immoo namni biraa gaaf dhagee abbaa keenyatti himuu danda'a asas. Abbaan keenya immoo deebi'ee yoo karaa irratti nu arge nuun loluu danda'a. Nuun loluu danda'a deebi'ee immoo ishiidhaan loluu danda'a. Duraanuu ishiidhaan hin lola ture. Ati baatiin immoo otoo dhaga'ee isumaan nu rukutuu danda'an. Amma baatiin nama nu tuqu hin jaalatu. Obboleessumti keenya nama nu tuqu hin jaalattu. Kennaa keessaa iyyuu eenyumtu akka tuqu hin barbaadu jechaadha. Otoo dhaga'ee jechuudha innis obboleessumti keenya jechuudha. Kanaafuu ati haadha keetti immoo qabdaa. Haati keenya immoo dhageesse eeshi jechuu dandeessi hin barbaadu jechuu dandeessi ishiinis immoo baradhus hin jechuu dandeessi. Obboleessi koo osoo dhagee nama nutti bu'u hin jaalatu ture. Obboleessi koo nama nutti bu'u hin jaalatu. Obboleessi keenya osoo dhagee gurbichaan wal loluu danda'u. Bilasha immoo sababa guddaa tumamuu danda'a. Mana barumsa jira ariisiisuu hin barbaadu. Mana barumsa jira osoo immoo obboleessi koo dhagee mucaan dhiitu ture. Mucaan immoo gaafa inni rukutu barsiisaan mana barumsa jira. Sababni maali? Sababni kan mucaan immoo nusu ture. Ishee jaalladheen jedhaan barsiisadhaan nan jaalladha ishee jaalladheen jedhaan malee waan tokko waan nusu hin qabu mucaan. Hin qaana waan ta'eef waan tokko kabaja namaaf hin qabu beektaa maaliif hin bakka nan jaalladheedha ijoollee hundaan gaafa ijoolleen gaafatan nan jaalladha bakka ishee nan jaalladha turedha namni tokko akka itti bu'uun barbaadu jedhaan ijoolleedha yeroo mara bakka ijoolleen mana barumsaa bareedeen kennaan jaalladha gaafa jedhan inni ijeen nan jaalladheedha. Inni deebi barsiisadhaan kabajuun hin deebi'e hin dhaggeeffatu waan inni jedhin. Kanaaf kilaasitti haasa'a otoo barsiisaa kabajee kilaasitti haasa'a barsiisaa kabajuu dhiisee sitti haasa'a ati immoo barachuu dhaqxe innis barachuu dhaqe atis barachuu dhaqxe. Kanaaf kilaasitti haasa'an sitti haasa'an barsiisan immoo hin baratu jedheetuma barreessan barsiisan otoo sin dhagaye isiniin loluu danda'a. Dhugaadha barsiisan loluu danda'a. Barsiisa jammar bakka kennaan kana gootiin jedhu sila barsiisaan beektati raa malasa. Barsiisaan waan baay'ee na jaalatuuf kennaan kana gootiin jedhu. Barsiisaan baay'ee na jaalata waan ta'eefan. Barsiisaan hundi baay'ee na jaalatu.